jettu illee hin beeku garuu akkana shakkisutti waa'ee wanti jettu se'an tooti dheengadda dhuftee akka hojjettu piraankiina gootanii deemtanii mana keenyas bultee deemtee maaliif nu biraa baatee atiin akkas bareeddutuun si arginaan hirriba dhabee maaliif na jalaa deemte tootiyye urgaati na biraa deemte cinqamee hirriba dhabee jira yoo si ilaalu das ni jetta gubbaa hanga jalaa na bareedde akka na biraa deemtuun barbaadu hojjettu illee ta'uu baattu mana keenya galtee mana keenya dhuftee mana keenya galteet akka jaartii sadaffaa abbaa manaa kiyyaa taateet naa wajjin jiraatu barbaada waan jettu se'an wayyetti badii kabbaadi kun akkasuma jettee nu galaafatti akkasuma jettee nu galaafatti so inaaftee jirti viidiyoo seeratti iddoo aartee jirti cirraas kajattu irratti fakkaatu ati mee walumaan laal okay jettu itti addaati wayyettee nu galaafatti ani shakkee jettu aaraan dhuftee akka haasoo si keessatti akka waan lolaa xiqqoo harkina fakkaata meen ilaalla waan si keessa jiraa dhuftee dubbattu okay maal biraa maal shakkitaati garuu osoo isiin akkas jettee ati maal si dhaga'amaati yaada akkasii qabda jechuun amma akkasitti isiin akkas jettaati ati yaadni kee maal toleetta moo didda akkasitti akkaan hojjedhuuf yommuu ammati nu dhaalu hordoftoonni keenya yoo na jaalatanii tole jaalattiin fufa akkam jettan isin koomentii jala nu barreessa yoo isaan nu jaalatan ati na jaalattamoo amma na jaalataa jirti si keessa jirti yoo si ilaalu beektee cal'istee ija keessa na lallaalta akkana laa funyaan illee xiqqoo si furfurtee garuu ani wanti si gaafadhu baqa wanti barbaachisaan si gaafadhu fi ati deebiin adeemtullee kana dura Saidii wajjin wal beeytamoo waliin beeytanii dhagaatu siimee barbareedduti waliin beeynu Said jechuun naaf obboleessa kiyyaa wanni kanas jammar naaf sidduu hin uumamus uumamuufis hin taa'u maaliif yoo jette ana natti fakkaanni garuu tasumaayyuu natti fakkaatu እሺ erga guyyaa saniitirraa alatti wal argitanii beeytanii amma yoo wal argitanii nagara sinjanii amantaa eessa amanuu danda'a yeroo argitanii taatee natti himte siimee bannaaf hin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتنا هردت الدعوة تتكينا بكيت النجين سوجينها جرأت ويتشا قويا الرئيس ترجمنا أسوأ مقالة داما كيستيك أبلي جندا كل توكو من هوتيله من نياتا أفنان كجرا مجرا دو هوتيله بريرة دو من نياتا بريرة نياتا تقصو سكوا كان أفوه ميات السلامة تقافلو. السلام عليكم كم جرتوا خبجمتوا تاكل دكتور سعيد عرفوا ناسيتي لما ويتك كافلو فني جمت هذا أس hoteela akkaan bareedu kana keessa jirra mee hanga turtii keenya nu faana turan sin okay kanaafu wanti dhufneef maaliif imaan eessarraa dhuftee eessa akka dhufteen beeku lakkoobsisi eessarraa akka isin argatteen beeku lakkoobsitooti bilbiltee fi nama isirraa fuutu isirra leefuu nama isirraa narraan fudhannee beene isaa akka fitte beeku lakkoobsi bulaa isii fuuteet bilbiltee fi wal arguu qabna sitta jama sin jette waan haasofnu qabna si barbaadaan an jette hayyee rakkoon qabu bakka kaaffee wayitti wal agarree haasofnaan jeeni hayyee jette isii dura dhufeen taa'ee gujjira meebii mee neena dhufu jirti isinis maal akka jettu walumaan laallata kam si fakkaata maal akka jettu hin beeku wallahi waan jettu illee hin beeku garuu akkana shakkisutti waa'ee wanti jettu se'an tooti dheengadda dhuftee akka hojjettu piraankiina gootanii deemtanii mana keenyas bultee deemtee maaliif nu biraa baatee atiin akkas bareeddutuun si arginaan hirriba dhabee maaliif na jalaa deemte tootiyye urgaati na biraa deemte cinqamee hirriba dhabee jira yoo si ilaalu das ni jetta gubbaa hanga jalaa na bareedde akka na biraa deemtuun barbaadu
hojjettullee ta'uu baattu mana keenya galtee mana keenya dhuftee mana keenya galteet akka jaartii sadaffaa abbaa manaa kiyyaa taateet naa wajjin jiraatu barbaada waan jettu se'an. Way jetti badii. Kabbaadi kun akkasuma jettee nu galaafatti. Akkasuma jettee nu galaafatti. kan jettuun inaaftee jirti viidiyoo seeratti iddoo aartee jirti. Cirraas kajattu irratti hin fakkaatu ati mee walumaan laala. Okay jettu itti addaati. Way jettee nu galaafatti ani shakkee. Hin jettu aaraan dhuftee akka waan haasawaa isii keessatti akka waan lolaa xiqqoo harkina fakkaata. Meen ilaallaa waan isii keessa jiraa dhuftee dubbattu. Okay. Maal biraa maal shakkitaati garuu osoo isiin akkas jettee ati maal si dhaga'amaati yaada akkasii qabdaa? Jechuun amma akkasuma osoo isiin akkas jettu ati yaadni hin maal tolee ta'uu hin didda. Akkasitti akkaan hojjedhuuf yommuu ammatti nu laallu hordoftoonni keenya yoo na jaalatanii tole jaalattiin fufa akkam jettan isin koomentii jala nu barreessa. Yoo isaan nu jaalatan ati na jaalattamu amma na jaalataa jirti si keessa jirti. Yoo si laalu beektee cal'istee ija keessa na lallaalta. Akkana laa. Funyaan illee xiqqoo si furfurtee akka na jaalattu beektaa. Akkam jettan? Sanni laallamee asitti hin dubbannu. Walumaan laallamee wanti. Yoo eessa dubbannu? Jechuun eegee isiin dhuftee waan dubbattee laallee booda haasofna uummanni illee yoo na jaalatan yoo akkasitti haattu fuftuu jaan ittiin fufa isaanii. Akkamitti fufti jaartii taatee? Akka amma hojjetuu ta'eetiin si bira dhufee akkasitti viidiyoo sana hojjenneemi. Amma immoo kan isiin akkas taatu yoo ta'e jaartii sadaffaa taatu warri jettan as jala nu barreessaa yoo isin tole jettan. Irraa harki hedduun yoo guddaan tole isheen ni hojjennaa jechuudha. Akkasii yoo isinillee naa taatu jettee hordoftoonni illee jaalatan jaartii sadaffaa naa ta'uu deemtu. Yoo isin jaalattan. Hin jetti jedhee yaada inshaallah imaan illee. Har'allee jechuu baatti guyyaa tokko hin jetti. Jechuun isin duutee baddee ni laallame. Dhalaadha macheem jeetuma meen ilaallaa. Atummaan yoo isin yoo hordoftoonni fi isin jette hordoftoota daawwattoota kenna isin koomentii jiran nu barreessa. Yaadni keessan maali mee? Ni jettanii sadaffaa godhu haa fuudhu haa dabaladhu. Koomentii godhaa barreessaa. Yaada keessan naa barreessaati. Achiin booda kan murteessu ta'e jechuudha ani fi tootiin. Maaltu beekee? Akka isin dhuftan kenna hanga dhumaatis nu wajjin tura. Yeroo isin dhuftutti immoo kaameera kee kaa'ee iddoo kutaalee hedduu jira kutaa tokko keessa dhokadheetiniin nyaanni soo dhufee juusallee ajajadhu nyaanillee ajajne yeroo dhufetti isin dhuftetti nyaanni haa dhufu jedheeni. Hangasitti. Taa'atii wajjin nyaataa dhugaatiin wajjin haaseeti yeroo xumurra geettan yookaan isin dhufa waan isin jette gaafachuuf. Maalis fakkaata yoo yeroo isin akkatti nama wal qunnamtu kan dhufeetti bakka isin jirtutti hin qabin dhokataatiin akkatti haaluu kana nama bira deemti. Tootiin akkamiin naa himuu dandeette hin sodaatte tootiin imaanna bilbilti lakkoofsee akka feete hin beeku wayi waa na gooti wayi albeena jirti wayi asii danannaitti waa shakkiti waa jetteeni mana keessatti hin fuudhettee maraachitee aarsite moo waa jetteeni wanni na barbaadduuf maali? Sa'iditti liminiti ani fat kophatti wala garnaan jetteetti hin jetteet as qabalee koo tokko afnaanitti wal qaxaraniitiin sa'aatii kanatti kootti waliin jedhanii san dura isin noomteet mee viidiyoollee waraabna hordoftoonni osoo koo waa uumuu taate ati garuu eeggadhu asii dallee harka qabattee wal bisa qabatte fagomatti eeggadhu yaa hoteela keessatti isillee waan akkanaan gootidha yaadu garuu imaan hin takkuu isii akkasii inaaftu nagarre yoo tun jaartitii yoo tun akkasii roon rakkoon qabu jiraadha taa'ama jettee malee waan dhooggise beekta. Sigalee amma na shakkisiistee ati ufumarraa eeggadhu garuu. Araandee cirraas. Kanaaf hordoftoota kenna hanga dhumaan wajjin tura kaameera kee kaayitiin dhokadhaa sa'aatii isin dhuftee simadhuuti nyaata hojii nyaadhaa dhugaatii waliin dachaan ol booda irratti. Alhamdulillah. Cuy. ሁሌ መገብ ሰው አለ እንዴ? ነምን ብራን ጅራ እንዴ እንጅሩ እና በዛ እኮ በጣም ለኛ ሁለታችን ብቻ አይደል እንዴ? ሁላ ምን ያደርጋል? ያው እንግዳ ስለሆንሽ ቢ ችግር የለውም። እንግዳ ስለሆንኩ ታዲያ ይሄን ሁሉ መገበላለሁ እንዴ? እንዴ ኩኒ በር ያው ግማሽን ጄኒ በር ግማሽ ዳንዘሽ እኮ ነመሸንት ኛታ እኮ አምስት ሰው ምግብ ነው። ኛታ መነሳኔት ሄዱ ዳንሳ ግማሽን ጄና ዳላ ከስ ጅቱን ኢምባይፍት ቀረቆም ቀቡኛዱ ያው የቤታቸው ብዙ ስለሆነ ከቀረን ሰጣቸዋለን። ከቀረ ጥያቄ አለ ማለት ከበላም በኋላ ጨረስንማ tole gaamma nyaannillee dhuyne maaliif akka alhamdulillah maaliif akka yaamteme asitti maali guddaa yaanni kee dhimmi ati na barbaaddeef maal ture? Ani ma dhimmi ani si barbaade Sa'id dhugama prank qofa prank godhoodha jedheetiin
Raakii qofa Fatimana keenya dhufte. Kana dura alatti waliin beekanii Saayid wajjin ati. Ati fi Saayid. Aadaa waliin beeknu. Akkuma siin jee kunoo carraa guyyaa san wal agarree achumaan bakka pirankii na hojjedhaa jee ishii tolee inni dhufne pirankii sirratti hojjedha. Ergatanya dhagaru. Indee ergatanya maal jechuudha indee Saayidin akka obboleessa kiyyaati bara. Akkasumatti fakkaan iddoo. Jalqaba garuu durarra kan si gaafadhu. Silkii dhiyeessaa harkatti silaa bilbila. Ani bilbila kee namarraa fuudhee nama san garuu maqaan kana jedhee sitti himuu danda'u ammaaf garuu namarraa fudhadhe bilbila kee. Bilbila kana si addeessee bilbila kee hunda barbaaddee moo? Indee si gaafachuu qaba kan waan si gaafachuu qabuuf bilbila kee soqeetiin hangaasiititti ani manaa baheetu hin beeku si jammar. Bakka na barbaachisa jedhee waan yaadeef si arguu dhufe hangaasiititti. Okay, beetima beetidha? Manaan baatu? Manaan baatu. Gaariidha kaa bareedaadha. Akkasiinaa Saayidii wajjin. Saniif hin beekne haala kana saniifis itti hin gidaate jechuun hin hubattu laa waan manaan beekne na fakkaata. Akkasitti illee yaadin garuu ani wanti si gaafadhu bakka wanti barbaachisaan si gaafadhu fi ati deebii naa deebiftullee kana dura Saayidii wajjin wal beektamoo waliin beektanii dhagaatu. Siimee barbareedduti waliin beeknu Saayid jechuun naaf obboleessa kiyyaa wanni kanas jammar naaf sidduu hin uumamus uumamuufis hin taa'u. Maaliif yoo jette? Ana natti hin fakkaanne garuu tasumaayyuu natti hin fakkaatu. Ishi erga guyyaa saniitirraa alatti wal argitanii hin beektan? Amma yoo wal argee waliin agarre siin jeenii amantaa? Eessa amanuu danda'a yeroo ergaxanyaa taatee natti himte. Siimee bannaaf inni wal hin beeknu biyya san wal argu keenya. Isaanis namni sooshaal miidiyaatiin innis akkasii achirra wal beekne ta'uuf malaanis meebii innis yoo na beekite yaada saniif yoo ta'e malee qaama wal agarre hin beekne guyyuma san wal agarre. Erga guyyaa saniitti wal argitanii hin beektan? Eessa wal agarree beekne waluu quban qabnu. Ana garuu natti hin fakkaatu. Bareedduti shayxaana sitti hasaasu kana jala akkamitti argitees gaaf sanuuyyuu akkamitti wal argitanis akkas taanaan akkamitti wal argitan gaaf sanuu akkamitti wal argitanii mana si fide duuba. Isuma gaafattu wayyuree kana hunda maaf na gaafattaree? Dhiyooti natti himte inni waan sitti himu namantu. Guyyaa sanuun argitanii wal bilbiltanii hin beektan? Asuma taa'ee viidiyoo si dalaysiisaa wajji dalaynaa yuutuub sii bana siin hin jenne? Indee maal haasoo ita bareeddu? Ambar si jamar wallistuudha bar yuutuuba qaba isa duraa. Indee wallee kiyyoo barbaadde seentee laaluu dandeessa duraan beekamtuudhaan. Akka yuutuub irratti waa dalagii siin jedhu pirankii. No wajjin waa haasoo akkanaatu hin qabnu yaada akkanaatu illee haasnee mana hojjechuu yaada hin qabu. Walillee hin bilbiltan. Indee si himu jira bartar meeqaa si himan dhageessu? Bilbila isaan qabdu. Ilaaluu bilbila hin qabdu. Indee bilbilammaa qaba qabaannaanu naa bilbilee ni haamemi. Akkoo kana jedhaa baraan. Walii bilbiltan jechuudha. Bilbila kiyya isa gaafadhu eessa akka fide isa gaafadhu. Isa mi kanaa bilbilee viidiyoo hojjenna naan jedhe. Wanti si gaafadhullee kanuma baran. Walii bilbiltanii viidiyoolee si dalsiisa siin jedhame? Naan hin jenne. Viidiyoo sirratti akka hojjetuuf na gaafate malee naaf inni akka viidiyoo hojjennu. Saniin booda wal argitanii hin beektan. Walitti illee naasofta. Bilbilaan illee naasofta. Ajamaan isaa ajamiina bilbilee ajaa isa baasee bakka sana. Ana natti hin fakkaatu garuu. Guyyaa wal argitanii. Maaleti sana mantu isa gaafadhu kaa isaa meebbaan manaa keeti. Mana gaafata. Ya ta'ullee akkoo maara koo qabaate natti himtu. An yoon sitti gamta ka parsantii dhugaa dubbatteetti na amantaa. Bakka wanti kun dhugaadha jedhee yoo afamsiise si amanuu danda'a. Bakka amaniree waan sitti hime dhugaadha kunoo dhugumaan sitti hime jira. Garuu dhugaan fakkaatu kaa kun bara dhugaadhatti fakkaatu dide. Akka waasoo jirtare siin amanaa waan ati jettu jecha hin amanu maal jechuudha kun. Likkiin jirtu dhugaa sammuu keetii hojii seexaana kana firaanaarii bultii ta'e oolfadhu. Maraattu danaan jedhu jirta. Lakki akkasillee sin jechuun osoo hin ta'in waswaasa kana irraa dhiisi. Kan isatti himu jira dhuguma. Bultii kiyyamaan kana jedhee diiguu si jamar fedhiin qabu ko bultii kiyya diiguu fedhiin qabu. Koolee kanan gaafatirree kun waan isa gaafachuu qabdi. Jamar inni abbaan mana kee abbaa nama sooshaal miidiyaatiin abbaa fedhee hojii dubartii fedhee hojii akka fedhetti yoo barbaadee hojjete ta'e waan irra laaltu hin qabu kun. Taragaagee hite ምንም ሌላ ነገር አታስብሱ ወንድሜ ነው። ሲጀመር የሶሻል ሚዲያ ሰው ነው እኮ እሱ። ኦበሌሳ ኬት የፈለገ ሰው ጋር ከፈለገ አይነት ሴት ጋር መርጦ መስራት ይችላል። አመኑባት የመቅናትን ትንሽ ይራፊ ዱበርቲ ላ ይራፊ ዱበርቲ ነው ኦቦሌዋን ተው እንደንዳንተ ይራፊ ዱበርቲን የሮ ወጅን እንደለው የሮ ወጅ እንደለተም ቆፍ ኦቦሌዋን ከተው ደንዳ ሰበብ ኒሳናም ተኮ ጅራሙ ደንዳ ዋንተ በቃ አይሆንም ኦቦሌዋን ጅራሜ ኢሳ ቀበዱረ ኢሳ ከዴማራ ዱፌ በረዱ ማን አንተቹ እንደንደሷ isa si dhufu jira. Isa nurraa qabaddu. Isaan naami. ቁጭ በይ የት ልትሄጂ ነው? akkamitti dhufte? Eessa deemte? እንዴት ነው የመጣኸው? እንደዚህ እየተገራመድኩኝ። እንዴ ማን የነገረክ? ምን ሆነ? እኔ እዚህ እንደሆንኩ ነው። ሻይ ደወልሽለት እጄ ልታጠብ የሄድኩ ጊዜ? ኧረ ጭራሽ አልደወለችም እኔ ጋር።
Sarka dhiqachuu deemsan itti bilbilteemi. Araan bilbileeffan. Bilbila isaan qabanaan jettee turte si Maal ta'uuf bilbilaa firees wajjin haasoo jiran. Akkamiin dhufteeti duuba eenyu sitti mana akkas jiru. Taragaagis kiyanchaawwan ana akkuma itti dhufe jedhu ati maaliif dhufte garuu? Gaafadhumme haadha manaa ta'e maaliif Anjila akka mattash yaame? billaan mattash. Isi bira dhufeera. Maaliif akkamitti bilbila isaa argattee isa ol agartan? Ati maaliif dhufte? Maaliif dhuftee bilbila isaa argattee akkamitti dhufuu dandeesse? Ani isi bira dhufee kaan. Maaliif dhuftee? Sababiin dhuftee foo maali? Ati yeroo silkii asoftu san si dhagee kaan. Dhageetti maal dhageette yoo dhageettu maaliif? Indee isi bira deemuu dajjadee bakka dhufee anillee. Eewwan sababii maali lakkoofsiisee isaa argatte? Lakkoofsa Wanni dhufteef si bira maal? Mee maal isin jette siin naayimati? Ati naayimi gilsi godhi naayimi. Waan jeneen maal sin jedhan? Atummaan hin himtuuf isuma gaafadhumme. Ati naayimi gilsi godhi. Koon maal sin jedhan? Isii miti ati naayimi hin dhoysini. Saayid wajji maal walitti qabdanii wal agartanii walii bilbiltanii jettee? Anaaf Dhufeena si wal agarra. gaafachaa shakkii. Maal aniif si wal agarra? Wal argitan. Yoom? Eessan nu argite anaaf si wal agarra? Ati nu arke? Eessan nu argite? Wal argitanii. Eessan nu argite? Gaddaa yoo wajjin hin turre. Eessatti? Hoteela keessa wajjin hin jirre. Si wajjin. Cirraash? Innaa taadee. Anaaf isin Ati nu garee? Eessatti? Ani isin hin argine garuu wajji turtan. Maa kijibdamma. Ati hin argine? Naa himani yani ija kiyyaa hin argine garuu Nama siime? wajji turtan. Nama siime? Nama naa hima. Ayyee kana kun rakkoo nama laalama. Bultiin nama Ati akkasii cirraas- argite miti. Ati amma fakkeenyaaf bultii kan Hoteela kennu. eenyu maqaan akka nama balleessu eenyu kasiime akkanatti? Caqasi kaa. Bultii Maqaan nama jiru. akkamitti diigama siimu? Maashinuun beekanii. Caqasi. Ati amma osoo nama nagaa taate bultii kan kee diiguuf deemte. Namicha siime san yeroo namni waan akkasii siimu san Sayyid namatu waan akkanaa na hime. Dubbiin tun dhugaadha nan jette. Ani immoo dheengadda bakka waliin beekta. Sa'aatii wajjin ol tanas jettu san moojoo fi wajjin deemeen. Nama guddaa wayii wajjin deemee deebi'e. Karaa deemee deebi'e. Bakka an deeme quba qabdaati. Egaati mana hin jirre irraa bakka akkoo isin wajjin deemte jechuudha. Wajji deemtan jechuudha. Isii wajjin. Kanaafuu namni akkas hin jedhu sun bultii kan kee diiguuf bultiin namaa karaa kanaan diigama. Osoo dubbii addaan hin baafatin isii bira dhuftee amma osoo isiin nama na jaalatu nama na fedhu taate siraan haadhachuu osoo barbaadde isin jetti. Inni mini waan kun icciiteedha sa'in na jaalata isin jette. Ati mana aartee ciqicidhii kaastaa dubbiin taane ka'a wal lollaa ati na aarsitaa hanga beetiniin isirraa na shakkitii jedhee illikiin isii jaalachuu danda'a. Si galee namni kaminuu jiruu fi qaba. Amma iyyuu itti jirtanii misan. Maalitti jirra? Haay. Qaama jettu kana. Nu agartee jirtaa? Miira kana keessaa bee Ati amma walii galaafuu eenyu siimi dubbii kana. Nama naayimee yoo naanimin ani fatti wajjin jiraadhu. Har'arraa ani fatti waliin jiraadhu. Nama naayimee jetteemi nama waan kana si hime ka bultii kenna Indee anillee maqaan taane kan na ture si kana maa himu qabdu? nama waan sun hime bultii kenna ka diiguu deeme san naayimtu malee ani fatti wajjin jiraadhu. Nama natti beeka. Naayimee namni sun eenyu? Dee akkamitti wajjin jiraannu naan jetta bakka. Naayimuu qabde kaa nama san dirqama. Bakka ayyuu natti bakka. Ayyuu eessa wal agartanii? Dhiyoo tana wajji turanii hoteela keessa turanii naan jettee. Ayyuu siimami? Atillee deemoo gaafsa mana hin jirtu dhugaadha jechuudha. Argitee Wajji miti ayyuun bultii kiyyaaf kan kee inaaffaa isii mataa ofiitii inaaftetiniin anifati wallollee ati mana habaatu barbaaddi. Ati amma dubbii siin Indee si jammara eenyu isin osoo nama nagara kana maqaa nama balleessu. osoo nama nagayaatirra waan kan dhageette akkami dubbiin. Ayyuurraa oduu dhageettet ayyuun anaaf si wallolchiisuu deemti. Ayyuurraa oduu dhageettetini wanti jetteeti. Maal jechuudha? Isiin atiin aartaa anifati wallollaa atiin deemtaa eegas immoo isiin mana galte jechuudha. Isiin kana barbaaddi. Manaa si baastee bultiin nama akkana diggamte jechuudha. Nannasun wajjin turre Siistamaan si qabattee hin deemne naati. Si muttiin jiru ati ammallee naman tuyi. Ammoo fi wanjiin ture wanta akkas jedhamu tokko hin jiru. Si galee amma dubbiin? Amma dubbiin si galee? Kanaafuu waa hundaafuu ati waan isin jette waan birillee jetteeni dhugaa jettellee yeroo ati isii bilbiltii waamtuun kaameeraa achi jira laalni. Kaameeraa argiteemi? Maal jechuudha? Kaameeraa Si jammar koo ammallee walii bilbiltan jechuu siin lamaan. akka indeet dawwee akkam akka teesiimu Maalirree? yeroo ati isii bilbilteetiin waamtu mucoon ati mucoon maal jetteeni? Firankii jedhana jetteeni geesse hin jaaladha jetteeni ni fuudha jetteeni mucoon na waamte jaartiin tante. Way asii dandeetti way albii qabtee na dhuftiin sodaadhee naan jettee naan mari'atte. Akkasii ayyoo mara kun hin jiruuti. Sodaattee Kunoo sotti kaameeraa kennete anillee as hoteela keessa dhokadha. Laaqaan illee isin ajajeeti. Isin isin affeereette isin kafalaatee wayyaatti isin ajaje ture. Na sodaattee si hamte. Koo ammallee walii bilbiltanii jechuudha. Koo walii Indee maal si sodaadhaan waan jiru dhugaa akka nu lameen jidduutti haasofnu malee maal si sodaadha? Dhugaan akkatti Dhugaa nu lameen jidduutti akka agartu jeeti jammar maqaa kiyyan taane na ture istee siddifama na gaafachuu qabda. dhugaan akkana Irraashi baate. lolta ammallee osoo inni sitti himu jiru namantu isa. Dhugaan akkanatti baate yoo akkatti dhugaan baate. dhugaa maaltu baama? Bultiin namaa wanti jetti yoo dhokattee dho'isaan isii gaafattee amma mana galte
Isi waan taane dudubbatti yookaan immoo si sodaattee waan taane haasofti shakkii san keessa waa walii qabdiin sodaatti maal jettaa bultiin namaan diigamti. Har'a booda of qusadhu kaameraa illee ni jira viidiyoo ayyuullee viidiyoo kana argitu gadhiisa. Safara kiyyaa kan karoofne har'a booda ayyuullee safara. Ishee argannaan ayyuulleen si jibbisiifte. Ishee eena jibbisiiste. Kanaaf dubbi akkasii dhiisin jedha. Warroota daawwattoota kenna waan jiru argitanii jirtanii kana fakkaata ayyuudha kan bultii si diiguuf deemu isin garuu hin galleef dubbiin. Abshir. Kanaafuu waan daawwattaniif galatoomaa isin jedha. Sirriitti talachuun kan barbaamasaganaaluu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baay'ee.